namni sirna kanaaf dhumuu hin qabu nuti itti himnee jira joolleen isin dirqiidhaan qabee milishaan isin geessu hoggii isaa wali qabanii makiinaanichitti isin buusan harkuma keessan ol qaba harkuma keessan ol qaba eenyu jecha gatii kafalta raayyaa ittisaa kadheen gadda si dura du'e kadheen gadda si dura qaamaa irratti bishooftuu keessatti girgiddaa jala rafu jira buraayyuu keessa khiraanchi hin deemeeti khiraanchi sanuu sadaqaadhaan namni biteetiif sigal tajaajila tokkoon alatti sadaqaa kadhachuu jira jechuudha harkirraa cite ha ijji beeyte ha miilli cite sanuu eenyuuf jecha kana taate jecha uummanni irratti tufaa sigal namicha kanaaf namni gatii kafale tokko ha kabajaa qabu hin jiru ka isa gatii kafalchiise malee numarraa eegali anuma fa'arraa eegali warra dheengadda asiinutti iyyaa ture afaan nu banaa tureetu arra isa bira kabajaa qabu nuti hagatii isaa kafale dhiise akkasuma raayyaan ittisaati same thing namni diqaalaaf gatii kafale diqaalaan galatan beeytu hagatii kafalchiise qofa kabajjisi ansi himeetiin jira isni himeetiin jira sigal saniifu ummanni keenya ilaaf ilaamee mari'attanii dhaabbattanii noo jechuu qabdan nun dhiisanii maarreen tahani calliftuus duu jirtaa bar calliftuus hidhamaa jirtaa bar calliftee duuti sirraa oolte calliftee roorroon sirraa baate lakkaati calliftuu roorroon si jabaatti lakkaati sodaattuun duuti si baay'atti wallaahi osoo guyyaa isi milishaan ilmaan keessan qabuu dhufe takkaa ollaa keessan qabuu dhufe osoo bakka takkaa hoo itti jettani sodaadha agartee jaldiyyiin tun isinii gad hin deebitu isinii sodaatu garti isinii hidhaa sodaatu garti wallaahi sodaattaniis bineensi kun sigale gabri akka dur gabroonfatu abbaan isaa gabroonfatu ture caalaa nama gabroonfata sigale waa takka kabajaan isinii cal jettaniif isin arkachuu ta'isan hin jirtu sheekotiin manzaraatis bitamtee jirti qeensi manzaraatis bitamtee jirti abbootiin gadaa wanni jaamu hin jirtu abbootii garaa qofa sigal tokkoon jiru afaan qabsiisanii jira mee dubbadhu jedhanii sigal yoo sodaattaniitu makan akkatti cal jettanii ta'isan taate namicha kana gabbartan taate wallaahi gatii tana caalaa isin dhufu ta'a dhumaatiin ganaan jalqabe yoo namicha kana daftanii bakka firraatti godhuu baattan booda warri haga warra rifeensa mana rifeensaa qabutti mana rifeensa dhiiraa cuftaniiti akka jirutti mana rifeensa dhalaa banuu teessan dhiirti xaragamtee dhumte sigale ansi isinumaafin booda dhalaanis isin hin oolu eega dhiira fixee booda isinit deebuuta sigale namichi daabloos jechuun irra macarrashaa sheeyxaanaa jechuudha hoogganaa guddaa sheeyxaana daabloos jedhanii wanni baharri dhiigaa hattiyaa'u kun isaafumaan godhu yoo xiqqoo namni du'uu baate yoo namni wal fixuu baate yoo namni boohuu baate yoo namni buqqa'uu baate jiruun isatti hin toltu ni rakkata dhiigaan jiraataa jechuudha kana isiniitu bakka firraatti godhuu qaba sirna kana no jechuu qabdanii jechuudha no jettan jechuu baattanii mana teessanis isin fixuu ta'a dhufee isin fixuu ta'a yoo duutanillee du'a seenaa qabdu du'u qabdanii lakkii jettanii akka dhiiraa du'u qabdan malee akka beeraa osoon iyyitanii osoon jettanii cal jettan iyyitaniis isin hin dhiisu barooddanii du'uu turra gatii isinii qaba jechuudha even joollee teessaniifillee lammii teessaniifillee fakkeenya taatanii sigale namicha kana yoo isin bakka firraatti godhuu baattan namni tokko bakka firraatti godhu hin jiru waa'ee raayyaa hir'isa biyyaa kana isin raayyaa ittisa biyyaa jettaniin raayyaa hir'isa biyyaatiin jaani waa'ee kana osoon isaan waan kanan eegaliniin isinii barreessan break news oduu aammee kaade daabloos sheeyxaantichi abiyyi finjuu wadallootii satti karoora kanaa gakkenne even poolisiidhaanuu yoo nama qabdee kan fiddu taate nama tokkotti
خمامي سدي سني خفلا نمتي كما سدي سني خفلا جئتي قروركم به ميليشانيس يونم أفرفد كم أفر يونم شنفد كم شن أكست سني خفلا يعني وأدا سينني في جباسني يجيتين إفكوبي ساجي سني متر لالتني يا أبو ربنا جا وي جتني دعاء يقرأ ولت لال الخرام من البوردو جارب نسي خرامان ولي وجهك معنا نهايته تخنا يقول ربي خدان ربي سكدجا هركان اتخبجا اورومو نغي مايما يقول ربي خدجا يا ربي نغبوس يچان نمفر دور كتمله تيسيت ما يا ربي نغبو ماليف نبيوت ساتو غرتي ربي فودي انغوت تنكنين بلاشت نبيون كل لبر نبي محمد عليه الصلاه والسلام اصول لولو الكن تنون دراچبتي بر ماليف نمكسي جالتو سن ارغما سا خن اكسي فدوسن خجبريل الترجيت تهاسوسن مالك بلاشو مت أنغو قريش الرافوديت تنكن وني بلاش إنجرتو جت هيك كان يصير ربي نتخنو ده دبيتي مثلا تخنو ده غيرو وني بلاش إنجرتو خي مرجع خيتي لولد بوسي برسي سورة في سيجله ربي نبيوت خنون ده كسيجتي خبل شيء سورة وني أتي تلجتي أركمتو وني تللي سانسيت لفتو يوجراتي مسكين ما قفاي مسكين ما قفاي سنيفو للتي للشيفتي مرجع خي خبتشيسو يروني ساماي نمتشكون أنين إنك أبو أورمو قفرت خنهم ده خفر رباسه سي نما سجلسي تهو قشاشة سكرية خنانغرتي هو ليي غرتي دراغ ويدي أسرة جت خن تنانغرتي هيو خي قد كيسي سيفتي خرجل ياتي أركتهم تو وي قبصا باقي وي ماري خينيت أديرو نمني بنين سخنا جلس سكابي إرى شيطاني نما سنرانجر سيقل إرى شيطاني نما سنرانجر وان أمرايا إرسا بيا خنا دراني نسنهم أصو دران وان إنفورميشينا خنا فرطاني اتقوبويتاني مالتهو قبنا جتاني اتماريهتاني هيونيني بيتونينيس سلا أرى مني خينيا كتر ركتو يجو خون أما غرتي جلقبا أنبويا فلنو سنين سني دامي تولي رماتين غنا إيغلتي سيغل رماتين غنا إيغلتي رماتين غناني ونجلقب غيرو وان كان دندمچيسو خدندو قررتي أرمينا ميتشخنا غبابسو قفان أرمينا ميتشخنا غبابسو قفان نميتشي على إلمنا ما إرن كاين أما جولتي تقوى بونا كوليك أبدو مجاجورة تنا إني إرن كاين تنمو بيرو لينجي سيغا طوفاي إلماني ساتي ميتي إيغا ساتي ميتي سيغل واتكا نما غرتي لبو نما تناف نموما هومانيتي واني جامو تترقيام تنجرتو سيغل أبو نغيبو فن جرّ dadhabne nagaa buufna warra jiru akka taayee danda'a hunda hidhaan hidhannate akka jaawar hunda biyya adeemu sigal akka lammaa magarsaa hunda afaan qabachiise kunin ta'u warra jiru sigal kunin ta'u warra jiru hunda afaan qabachiise hoolaa qofa gartee suufatti uffisee gayyaas sigal amma ajandaa sii godha gartee doofaa gartee shawaa keessa dhalte ka shawaa himatu kan goobana daacee faarsii jaan gabbee أكوان شوان غوبن داجي ديغرتو فكيسودا هولا خاني نمو مال جاني غوبن داجي كان نغوري مار برو اورومو لولجيزو برباد هانغا دوتو فارفدو نوتي غوبن داجي نوفغن تو دمت وني تناجي چغرتي اتي غرتي توكما اورومو ديدي مال نمني غوبن داجي ميدي طرغيو جراتي المان شواتي شواء الدنيا رفجعاتي جرت أوروميا خيسة فجعاتي جرتوانا نمني فجعاسي نمني قرتي بينو يوني في جلديسي الله سيتي خنجي أنين سنقو بنداجيتي خمم مايسي حقا أما شواء خيسي جرت أمني دقاء لفرجرو مسكيني بيه خوان كان سيقال مسكيني بيه نتيس بين تناجج أورومو والدبدو أورومو والأفان ديبتو تكن جرتو كنا أجندا إسن قباب تنيجي أتو أجندان تان أبييو خغرتي تيك توكين OBNين
EBC'n miidiyaa Itoophiyaan sun qabduun faarsee bulaan sakkareeyyaan riphee ololaan sheekotii manzaraatiin qeensi manzaraa tanaan if dhaadheessee gartee way qophooytanii bardhufutti hin jira maalitti hin jira nama kuma sadii qofaatu taa'ee silaaluu ture hagam takka akka ummanni dimismissi godhe asirraa reject sin barbaannu haga ummanni jedhe dhageetti waan ati haasuu itullee qaanqalloo kijibaa tanatti ganna itullee hin barbaannu haga ummanni siin jee kan silaa osoo nama waa beeku taate sigale dhiira garaa udaanii osoo ta'uu baattee dhiira onnee baadhattee deemtu osoo taate wallaahi hoggisiin aangoo gadhiisan silaana taate uf jee ummanni ka funyaan na qabachuuf sigale sin barbaannu si dhaga'ullee hin barbaannu jedhanii ummanni ajandallee si godhachuu dhiisee jechuudha. Bara ati silaa muummicha ministeeraati jechi ati jettu bara kabbaadii ta'uu qaba. Kabbaadii ta'uu qaba. Amma Jaawar Mahammad barniin dhufaa Jaawar Mahammadiitu sirra ajandaa ta'a bara. Jaawar dhufuu dhiisi niin dhufaa isaatu sirra ajandaa ta'a jechuudha. Sigale. TikTok gaafa sheekka abbuutaa afaan Jaawarii wajji dhufan almost nama kuma dhibbalaa ifi kattaa ilaaluu ture. Sigale. Ati garuu kanaan dhaadheessitee maaliin dhaadheessitee hagam takka akka namni si tufe asirraa if laaluu qabdaa jechuudha. Asirraa if laaluu qabda. Sillee dhageeffachuu akka namni hin barbaanne. Sigale. Asirraa if laaluu qabdaa jechuudha. Saniifuu kun sirna du'e wajji wanni gartee ciqiciqii goonuuf hin jirtu. Amma nuti ummanni keenya if qopheessuu qabdan. Osoo ati gartuu ilmoo teessu duraa fuudhanii deemuun hin qaban. Ati wallaahi yoo ati cal jettee teessee subajjeesan. Du'a seenaa qabdu du'u qabda. Milishaa dhufee ijoollee tee fuudhu. Poolisii dhufee ijoollee tee qabee waraanatti oofu. Sigale. Kaabinee fi kaadiree dhuftee gibira seeraan alaa sirra feetee si zarafuu barbaaddu. Yoo firraan dhoorkine adeeroo ka itti harti rakkatu katti cinqamu sii jechuudha. Nuti sagalee sii taane informeeshina sii finne kana sirra dalaguu deeman kana si godhuu deeman jenne sagalee sii ta'u. Sagalee san ka hojii jijjiiru si. Rabbiin rooba roobaami. Dachii katti qotatee biqilfatu qotee bulaa bara. Waan nuti jennu tana yoo ati fuutee hojiitti hin jijjiiramne. Sigale. Piippiin jiidha tokko siin qabdu. Nama namummaa qabu jiidha sii qaba. Wanti namummaan qabdu gogaa bineensaa uffattee jirti. Sigale. Wanni duraanis gararraa ijaaramte garaa sii guunnaan ilma namaan beektu. Ha garaa sii dura dhaabbatu diina biyya diiguu deemu. Ha garaa siitii wajji dhaabbatu nama biyya ijaaruu jechuudha. Piippii biratti hanganuma kaayyoon isii. Piippii jechuun oppiidiyoo kaleessaa piippii irraa jechuudha. Oppiidiyoon kaleessa waan isiin taate ni beekta. Nama akkam akka oppiidiyoo ta'u ganda keessan keessaa laala. Nama gartee dhalaa gudeedee rakkise ilma tartiiban qabne takka ilma kararraa deemu karatti deemu hin beekne ka gosa isaatu hin beekne ka dhufeetuma nama bira dachii qotatu aboo kanuma nurraa kennaa jedhan oggii waraana kennaa jettee Tigireen dhuftee nama rakkifte aboo kanuma nurraa kennaa nurraa ustu jedhan malee namni tartiibaa ilmi naamusaa ka gandi barsiifate ilma abbaa beekan ilma haadha beekan tokko ka oppiidiyoo seene mee ganda keessa atummaan laali namni waraana firraa kennan namni oppiidiyoo ta'u namuma akkamii laali meeti. Arra warra santu aangoo qabatee jechuudha. Kun namummaan qabu ifiifuu namummaan qabu duraanuu namaa gaditti jiraachuu ture. Sigale. Namummaa kanarra namummaa faayoo eeydee gartee teesseeti gartee namni kun namummaadha. Itti dhagayamtii gaaf tokko if yaadata jettee yoo kan eeydu taate. Sigale. Adeero tiiticharra marafa barbaadu jirta jechuudha. Tiiticharra marafa barbaadu jirta. Mirga kee kafalmachuu qabu si. Ilmoon tiyya lola gartee dhumiin qabne loltuu. Sigale. Dalagaa dhumiin qabne ka dalagu durriyyee qofaa. Kashlabbee qofaa. Ay lolli nu gahuu qabaa. Hin barbaannu. Ka dhumeewuna hamma dura dhumeewu namni taaziyaa nutti himen jiru. Kama daa'e namni nu wal'aan hin jiru.
Kalubbuun jirullee namni dawwalee wal nuqunnamsiise hin jiru jettee ka ilmaan kee dura dhaabbattee dhoorkachuu qabu sihii jechuudha. Sihii jechuudha. Uummanni keenya dammeeyxanii wal dammeessitanii sirna kana yoo nuujuun baattan nama rabbillee sodaatu misirna. Namni takka maqaa fiitiif, takka saba fiitiif, takka rabbii fiitiif waa sadeen kanaaf waa dhabaa jechuudha. Opiidiyoon maqaan qabdu, rabbiin qabdu, si galee. Rabbiin isii garaasiiti. Garaasii guuttannaan saasit. Waanuma sodaattu takka hin qabdu jechuudha. Saniifuu kana hafirraa dhoorkuu qabu nu gaya ka jechuun qabu sihii jechuudha. Ilmaan kee kaboruu biyya jaaru, kaboruu paayiletii ta'u, kaboruu gartee injiinara tahee dildila karaa akkatti ati dhabdee rakkattu kana deeytuun karatti osoon wasaasayyaatanii duutu kana karaa kana baqaysee si ijaaruu ta'u barumsaan injiinaroota adda addaa kana kaburuwaan inni ta'u hin beekne si gale kana gartee kursii doofaatiin eeguudhaaf yoo kan fixxu taate mirga keeti jechuudha. Garuu tanaan hin dhumini cal jettee teessuus numa dhumta du'a seenaa qabdu du'uutu irra si wayyaa. Ammaas namni haga piipii sodaataa hin jiru. Osoo isinummaan afaan tokkoon guyya tokko no jettanii wallahi namichi kun ganamtii aangoo gaddiisa. Dhugaan isinii. Akkam akkana jettan kanaan si gale ilma keessirraa ajjeese intala dhufuu ta'a. Intala oggii fixe yoo sii fi jaarsa kee walitti qabee maqalee si oofa. Achi dhayitee shuuroo horsitaaf jaarsa keetiif si gale. Haga hagasitti sirna sidhiisuu taa'u miti jechuudha. Sirna sidhiisuu taa'u miti. Kanaaf saniis kanoo jee yeroo urmii sirna kanaa gabaabsuuf dheereessuu harka eenyu jirti? Harka rabbiitiif harka kee jirti jechuudha. Harka kee jirti jechuudha. Uummanni keenya dhageessanii wal dhageessisuun dirqama jechuudha. San gubbaadhaan fi taxumuraa isinirra dheeressee dhiifama hayyoonnii fi woboon an dhaabsa isumaaf hin dhaabu. Oromiyaa keessa nam tokko jechuun qabu. Oromoo yeroo hunda gara laafummaa kana dhaabu qabdi. Siyaasaa keessa wanni hin taane hin jirtu. Waan ni ta'a jettuutu hin taatu, waan hin taatu jettuu sirratti ta'a jechuudha. Amma doofaa kanaatu kana ta'a jee eenyu yaade gaafa sana. Qeeroo akkasitti humna qabdu ta tokkummaa qabdu tanaa diigamee kun gartee doofaa kana jala galee waa faarsee kun gartee afaan qabatee mana galee kun hayyoota kana jala tattaa'ee asii ciqciq jaje kun gaara galee lola eenyu waan akkanaa yaade hin jiru jechuudha. Oromoon ganaa harqoota gabrummaa lafa kaayyette jee namni hundi abdiidhaan eeguu ture jechuudha. Siyaasaa keessa waan hin taatu yaanii taha waan ni taati yaaniitu hin taatu jechuudha. Waliigallee sirni kanaa ganaan jiru kanaa boodan jiru gaafati khireetis kanarra hamaan jiru jenneeti rabbiin kana caalu nuuf fide hunoo bineensa daabloos bakkatti dhiiga biyya guutuu dhugu nuuf fide. Amma ka Afrikaa dhiiga dhugu kan finne wanni isin gootan hayyoonni keenyaa fi woboon ammarraa itti qophaa'uun Oromiyaan harka keessan akka galtu harka keenya akka galtu si galee. Namni Oromiyaa irratti gartee akka dhufee waan walirratti waliin haasa'u malee waan Oromiyaatti gartee akka nam tokkoof araarama hin qabaanne ammuma lafa haamuu qaba. Uummatallee ibsamuu qaba. Uummanillee beekuu qaba. Uummanni isin loltaniif, uummanni isin dubbattaniif kunillee beekuu qaba. Wanni qophaawaa jirtu sun as bahuu qabdi. Wanni keessaan dalagamaa jirtu tun as bahuu qabdi. Anqubaan qabaa uummanni ni quba qabaachuu qaba. Sigalee tataatu ni taati jee fudhata tantaan hin taatu jee uummanni akka muuma sirreeffatu. Uummata kana keessa hayyuun dubbannee jira, beekaan dubbannee jira. Dhiira gartee loltee ni fannee jira. Saniifuu uummata keenya kana hayyoonnii fi waboon gartee abbootiin qabeenyaa tartiiba qabdan hundinuu waliin dhuftanii waan as bahuu deemaa tanallee sigalee akka tartiibaan gartee akkana nu harkaan baanetti lola xumuraa ta'uu qabdi. Lolli maqaallicha kanaan Oromoon loltu lola xumuraa ta'uu qabdi.
Itti Suudaan haadireef kaabineen keessattuu ijoollee raayyaa ittisaa tasirna kanaa wajji hojjechuu jirtan. Namni Abiyyi jedhamu kun nama lubbuu qabu akkuma kiyyaa fi keeti. Nama umriin isaa hisaabamaa jirtu. Boru du'aa iftaan du'aa rabbii beeka. Gaafa namni kun har'a waan namni kun juu hunda yees jettanii namicha kanaa aangorra jira jettanii waa hunda yees jettan. Yoo inni du'ee takkaa inni ari'amee namni biroo bakka inni jiru tana fudhatee waan har'a isaaf jecha yees jechuu jirtan tana boru jijjiiruun isin dhibaa jechuudha. Ammuma isa dura dhaabbadda akka nuti dura dhaabbachuu jirru kanatti no tun hin taatu jaa. Aganumaan isinin jaa nagaan naa jiraaddaa baay'ee isin kabajnaa baay'ee isin jaalanna kun sheekka abbuta.